ها؟ ايه ده؟ ها؟ لك وانا قبل انجر ايه لك حساب وزملاء انجر دلقار ايه ايه وانا سيني كا المال ان بيبيني بنيتي بيبيني دلقار سيكوري ترجع ها؟ سيكوري لم بينو بايمو شيخي ايه نو كما يسبينو تيولا واد بيبيني قال افسي مالي جت شكري جت أجمع شكري قال فتنو سوي لمتن شكري جاله أجمع شكري قال فتن شكري فاجر دي والله جنبه والله جنبه وانا جرجت كان كوبا قبل من قبل بيبيني قال جي ناني شكري قال جي والله شكري سيمشي سيكوري أجمع شكري ارجع ولو لا بيجي على سينيرا نما دبت كوز جرام سيني كمان ايه بريس جتشاف ورا فان رومو سرت بريس وندن تقياس أفان أوروبا ورا فان رومو سرت بريس وندن أنا فكرت قال دالك قلا أفان أوروبا بريشة ارجع انتي نياريبو السلام عليكم ورحمة الله هون مجيتشا بركة الدبيس ها بارادوم ايه امبا دemi basga demi bas demba ka demi anindu ba kanu man demi ke kanu man isan demi anindu ba raya manan na abusu النعم يسبق كبير او شيخ أما سنانه أنا ما ديتا كتير كا جول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكينة كتير تكرر تسابينيا كمان لما كنت كوفي يبجح في ويد يعني كوري يعني أمانة كمسة ونانو كله جيل سبتة أمانة سبتة كانت تنقودا إيجا ديم سينا بني تشو تكرمون دانو جت السلام عليكم سجلك يا كنا كيدا أساسه كنا ما مكينة هو تاني جيس أورجانا ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أواسك الدورة ولا كنت سميت وليانا بيجي سيرته أواسك إننا نانو ولينا عدا وربنا كيسجل متولو غرغار سكون غرغار سا أنا سنبتي كما بيكم بيجين سمعالا سنبتي إتعانا كنتيبا وجرا كنتيبا أنا أبدا ديكرس إجريتيف بريسيجرا نعم سسنا رتي نمكم كنا لمتو بكاي أنجاماتي بكتين ديبيني نياتا بربادة وفتا بربادة أواسني كنا بكتين ديبيني واندن ديتني نبينا أبدا حالا جنين يامي تسني دي سنتو يامي تدي سني سني أرى ديبي كنا جرو واني نكدي أركتو كنا فاتو واني قافتني وانا مكم كنا لمات واني وانا يرجع جرو وانا مكم تكوفي
jaha sunuu nyaata qofa bishaan hin jiru distiin hin jiru manaa wajjin gubatee ibidda keessaa baatee isin kanaaf akka lubbuudhaan hafte amma kunuyyuu ammatti hirmaafte dhaqqabadhaa jechuudha. Kanaaf asirra dhaabbattanii wanni nu dhiyeessaa jirru kun waan gabaabaadha. Nyaanni kuni kan irraa hafes nu eeggata. Dabalataan immoo dhimma biraa keessa jirra, dhimma lubbuu biraa keessa jirra. Waan isin dura waadaa seenne san osoo ka Booranaa hojjechaa jirru kan ammoo jidduudhaan hawaasa keenya bira geggeessaa jirra. Dhaamsa kana isinii dabarsuu fi kan Booranaa ammoo guyyaa muraasa booda inshaallah haala barbaachisaa ta'een humna guutuudhaan iddoo sanitti argamnee hawaasa keenya bira dhaabbadha. Dhaamsa warra wallootiif waan nu dhaamtuu fi kantiibaa magaalaa Sanbatee, itti kantiibaa magaalaa Sanbatee deebii isaatiif maal jettan hawaasa keenyaan maal jettan? Qonni nama dura jiruu fi ifa, boolli nama dura seeneef ifa. Kanaaf kantiibichi xalayaan nutti barreesse, baga nutti barreessite akkuma nutti barreessite dhaabbatoo garaagaraatti hawaasa keenya dandamachuudhaaf ammatti hafte kan rakkoonni walloo furmaata waaraa hin argatu dafee hin argannes yoo samaayiidhumaa ta'e malee warri lafarraa kun waan qajeelchuuf fakkaatu. Maaliif jennaan barbadaa ibiddaa keessa jirti. Garanaanis waatiitti hojjetan. Waggaa dheeraa waa itti hojjetamee dhuftee as keessa malee daree guyyaa keessaa miti. Kun immoo birmannaa dirqama birmannaa hawaasaa barbaada. Birmannaan hawaasaa kun ijoollee atleast isii madooftellee madoo wal'aannachuun isii beeloftellee bakkeetti haftellee bakkee dhuma sanatti satarachuun waan keenya ture. Amma manneen barnootaa keessa jiru. Namni achi viidiyoon achi ilaalu baay'ee nama gaddisiisa. Yoo jiraachuu dandeenye waan nyaatamaa dhibbutti argitu waan jedhu fa'i jira. Eessa bulleessi nyaata taajumna nama jiraatan nyaata sin jedhanii sirriidha akkanni. Namni haadha qabu itti yaadu, namni obboleettii qabu, namni dubartiidhaa dhalate. Inni kaan yoo dhakaarraa tolfame moojisaati akkana fakkaata qabu. Namni namaaf yaadu, namni namarraa dhalate namuwaaf yaada. Yoo dhakaarraa dhalate garuu waa tokko waan goonu qabu. Yoo immoo dhalatee gahee dhakaa ta'e sin ta'e. Itti yaaduun dirqama keenya. Walloo kallattii lama sadiin caba qabdi. Caba sii kana itti birmatanii wallaallachuun har'as sababa rakkinni Booranaa dhufeef jecha rakkinni walloo akka waan dagatameeti malee hin dagatamne akka waan dagatameeti garuu. Kanaaf rakkoo walloo numa qaba inshaallah warra jedhe amma nyaata nama 1,600 yeroo jennu hammam tokko dhaqee yeroo bu'ee ka'e eessumatti tolfatti laataanis immoo yaaddessaadha. Maaliif jennaan nama 12,000 buqqa'ee bakkee jiraa jedhee kantiibaa magaalaatu haasa'e. Kantiibaa magaalaa eegaa haasa'e immoo filmachuun kanuma hawaasa keenyaa taa'ee hawaasa keenya hawaasni walloo ammallee akkuma sanatti jirti jedhee yeroon ammallee ka'u suuraan walloo amma kana namni akka inni bakka hin arganne godhamuudhaaf jecha namni suuraa walloo kaasee biyyatti gabbaasan jiru. Hin baane faallaa isaa immoo namni isin ta'in nan ta'in isin hin ta'in suuraan daldalatti baafachuudhaaf Boorana jira kaameeraa fudhatee. Beela keenya gabbaasuudhaaf kaameeraa kan nagadaa anna shakkiin qaba footoo hojjetamaa jiru kana keessaa hawaasa keenya footoo kaasanii baranjiitti geessanii gurgurachuuf beekatu shakkiin qaba. Yoo kaasunes akka itti kaafnuu fi nu satarataa keenya golgataa garii himataa nutu beeka waan ta'eef abbaa dhibdi wanni kun. Kanaaf namni hundituu dhaqee kaasuu baate natti tolu. Harka ormaatiin fa'ituu ka'uu baate natti tolu. Waan abbaa abbaatu beeka waan ta'eef keenya nutuu kaafanne nutti tolu. Tu'an biduu kaasuu baate nutti tolu. Kanaaf warri bulchiinsa naannoo Booranaa jettanu waan ambii suuraa gurgurachuudhaaf jecha yookaan immoo nu xiqqaannee jennaan walitti agarsiisanii gammaduuf jecha hojjetu keessatti waan akkasiis yaadamuu qabaan jedhaan gama kootiin. Hin dagatinaan jedhu aayyoo akka malletti faa footoo kaasanii gadhiisaa jiru. Haadha dadhabdee kuftee ciiftu haati jara akkanatti xiqqeessan jechuudhaaf haa ta'u yookaanis immoo gatiitti baafachuuf haa ta'u yeroo nu rakkanne akkanaa kana mattumaa warri kaleessa akka nutti duunu barbaadaa ture adda akkatti nu kaanu nuuf yaadan jedhee yaadu. Kanaaf walumaatu dhiifne ammi keenya amma ba'uu qaba nutu beeka. Namni keenya of beeka. Ofis immoo bakka fokkee ofii yeroo fokkee ofii taa'ee eegu rakkoo hawaasa keenya rakkoo keenya ta'uu wajjiniin wala rakkoo keenyatti gammaduuf immoo xiqqoo gammachiisuu dhabuun silaa gaariidha jedhee yaada ergaan kunis dhaqqabu. Kan biraa itti jirtanii akkuma beekamu rakkoon Booranaa ijoolleen Jarbanii ta'anu eda birrii toora birrii miliyoona 2 walitti nuu qabaniiru. Inshallah isin dhaqqaba jennee yaada yoo Rabbi jedheen dhufa birriin kun yoo dhufe immoo isin dhaqqaba jennee yaadna beeznillah yoo Rabbi jedhe eda ta'a bulan jechuun dhagaa argisi garii
akkuma kana namoonni siikoo mandollee waa hojjetaa jira. Warri siikoo mandoo waa hojjetaa jira akka siikoo mandootti waa hojjetaa jira akka maabaraatti jechuudha. Jimma walitti qabee jira. Jimma almost lakki warri biyyaa kan Riyaad warra nutti erge miti. Warra nutti ergini naasaa jira. Nu karaa keellatti keenyaati miti. Galateeffachuudhaaf hin kaase mati. Kallattiin keenya dirqama miti. Kallattii barbaadine erga hawaasa isaa dhaqqabachuudhaaf. Kanaaf warri Jimmaa kantiibaan Jimmaa socho'ee obbo Najiib abbootii qabeenyaa adda addaatti bilbilee qabeenya walitti guureera qopheessaa jira isiniif erguusaa jira warra Booranaa hinqee baratan yoo rabbi jedhe akkuma kana kantiibonni adda addaa utuu jirri akkuma kana godhaa immoo wal hirree rakkoon Booranaa qofa taasifamaa jira malee Baalee Bahaa keessa wayii jira Baalee Bahaa keessa wama akkanaa fakkaatu jira gammoojjii akkanaatu jira rakkoo akkanaatu jira hongee akkanaatu jira namni gabbaasaan jiru haasa'aan jiru quba qabaadhaa jechuun isinitti dhaammadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. namni nyaata kana qeebalu Sheekh Abdul Latiif. Sheekh Abdul Latiif. Abbaan nutti dhimma. Abdul Latiif Taha. Abdul Latiif Taha. Sheekh Abdul Latiif Taha tu seerraa qeebala. Kantiibaa waammate. Kantiibaan xalaa nutti barreeffateera. Faniiranii. Asturanii. Marhaba. Amma seeraa jiranii. Marhaba. Achi jiranii. Marhaba. Dhaamsi kenna sheekni asii sufanii asirraa Akkan. fidanii xalaa fidanii achi deebi'anii. Akkan. Isaantu qeebala. Akkan. Isaantu qooda. Kantiibaan magaalaa Tuulitaana kantiibaatii fi warri mootummaa kaachi jiru ofii dhaamsa kana dhaamate dhaamsi isaanii dhaamnu akka dhaammattanii hanga dandeettaniin qoodaa kennaa fi hawaasa keessanii kana dhaamsa tokkoffaati. Inni lammaffaan waan xiqqoo hawaasatti mul'achuu danda'u. Rakkoo kana ibsuu danda'u. Amma yaadaani wanni gargaaramaa jiru kun yaadaani. Akka naannoo biraa waan hin taane kaasaniin gadhiisan sana osoo hin ta'in waan ta'u immoo akka beeksisan. Dhaamsi kun immoo waan hawaasa bira ga'e kana ta'a jettan. Dhaamsi kun immoo oguu isin bira ga'e akkaataa itti raabsamee fi viidiyoo isaas nu ergaa amanaan keessa nu dhaqqabeeraa nu jedha. Nu deebisa. Akkan. Kana daammanna. Assalaamu alaikum. Maayyii irratti qophii Booranaa kana irratti abbootiin gadaa utuu silaa dura buutanii abbootiin amantaa utuu silaa dura buutanii qeessonni sheekonni abbootiin gadaa utuu silaa dura buutanii jettanii wanni kun gargaarsa waaraa ta'a jara sanatti abdii horaa isin immoo baay'ee argaan jiru maaliif an arguudha beengaafi nagaa. Assalaamu alaikum.